والله رفضت لي كي يلا ربي نرجع أكسين سميتو شكي تكلم كبون انت اللي تم مسكينة تبرتيدا إمام نسي لفهمو كوبا كبار gati kanaaf si kana nama leenu tosoo akka ma jettu kana wanni dhufuun jiru jette wanni dhufu inuma jira birriin isii kana dhufa hagam makenneef kana yoo lakka akka gargaasatti gargaarettan akkuma shan illee haa tokko mala malaatuun gargaare garuu hatti isiin irra hin jiru mucattii kiyyatu itti darbe malee hundi keessan karaa gabaabaa dhufaafi ifnaani dubbii jaarsummaa biraa hundi goonu hin jiru. Mallayni isin baatii sadi waliin dalaydan meeqa ifnaan? Meeqa? Karaa gabaabaa deemu. Mallayni isin baatii sadi waliin dalaydan meeqa uummanni kun haa dhaga'u? Oy, Sheikh Ibrahim. Komentiriisi baatii sadii mallaqamee qolii dalayda. Oy, seerreegaa jira qoy seerreegaa jira nayi dubbadha agarsiisu. Akkasi. Ayo, yang kasuri dubbanna. Doktor, dubbii kana qayyachuu wit jedha dhiisaa boy barbaannayyuu. Dubbii aadii kana dubbannee dhiifna. Muniir arrafamte rabbiif jecha arrafam. Atille abbaan haasaa barbaada inni dhiisa. Mee ima barbaadu aadii makana gaafanna daarekti maal godhaa miidhama. Karaa gabaabaa deemna. Warri as jala jirtan koppiliinkii godha. Onne ililli namni keessaa qabdan. Onne burtukaalii mataa duraa kana tuqa. Faamilii mana kanaa ta'a. Siifan viidiyoo cufi meetin. Siifan takkaa viidiyoo cufi. سيفان انت ادغنيا ده والله لازم seerri jechuudha waan ministeerii kaampaanii tokko sakeetii kaampaanii tokko uummata paabilikii kuma gana afotti kana jechuun seerri dhooga. Inni mun okay yoo barbaadde keessaan kootu nagaafadhu abbaa barbaadde wajjin keessaan jechu guruupiidhaan abdii haa ta'u asirratti waa'ee biizinasii kiyyaa baasee kana bilishantaa gurgura kana bilishanii gurgurachuu hin danda'u. Amsoo soorisi kabajjaas leesii jaalladha. Hin beektaa miti? Kalaas keessaan koottaati waan jira waliin xumurraa uummata kana kennu jiru yoo atti kinatti dhuftee jiraatte hin kennaaf yoo qarqaarsallee taate hin qarqaaraa nan dhallee qarqaaru hin jenne hojjetan. Kanaan ala isiinu maqaa na balleesse qaba qaballeessaa kiyyaa TikTok irra gubdee irraa kaasee isa na qabsisee itti na argina gammaasi waa'ee biyya qofaaf deemti. Badamilki. Kan dubbadha yeroo takkaamane taragaggaa. Anaaf milkii walii galla warri bomboliina asirratti ol kennaa jirtan galatoomaa beelan dhumne bomboliina nuu kennaa jirtanii taankiyuu warra bomboliina kennaa jiru namni 9,800 kun fooloo godhaa toppiteenii warra jiran. Milkii kiyya dhagaye. Milkii dhagaye. Milkii koomentirii dhagaye. Koomentirii dhagaye milkii. Ani kasiin jechaa jiru iccitii mana keessan keessaa baasii miti. Mallayni baatii sadii irratti isin walloltan waliin dalagattanii wal biraa qabdan kun meeqa? Ati feetu dawaa gurguri, feetu ambaashaa gurguri, feetu buskuutii gurguri, feetu konkolaataa gurguri. Isuu leelaa guddaa hinu. Mallayni ati isii waliin dalagattanii baatii sadii wal biraa qabdan meeqaa sin jedhe kanuma qofa deebisi iccitiin baatini. Ayina kunuu icciitiidha. Qaammasii 35,000 45,000 gurgurattu. Awwanim kun waan akka jedhamu hin jiru. Akka seera addunyaatti illee akka seera abbaa murtiitti illee waan daladdee bayi mana murtii akka taasoo kana kana waasa kayya hin jiru. Kun sakireetiin yoo barbaanne anaafis nama biraati guruupi dara walii galuu. Goya. Reef maalutti himtarree. Milkii nama kuma kurantu silaalaa ramicha budaan si nyaate maal taate. Okay ka eega iccitii ta'e maarii siitii fida jettee deemtaree dheengadda ishii. Unukoba ila risiti fidani ila kuni baati damne gabi wanna nuga jechun tirchi nuga yoki bwa nuga jechun
اوكي مالي توتالي وان كنا وان بافتجتي اغنى ميدا متسرت مالي في ماما ما كنيسه كان مالي تستنوري si wali qabdan san barbaada barta si wali qabdan barbaada malee waan si wonon barbaadu bar walitti qabdan bu'aa argattan qofa taaddan qoodamu isin barbaachisu barbaada bar ثاني كام مسيمبر توتالي ما جارتن توتالي ما ديمارتن وان ولا qabeenya keessan guutuu miti bar guutuu qabeenya keessanii miti mallayni ati si walitti dalagattanii bu'aa argattanii mire bu'aa masan nutti himta kaafii isi كسيفسي لقيتني إلا كيسا قلت هذه بربادن دبي كفاف بربادن كيسا نجابة كل أكيد دائما أصير بارينا كل كيسا كم كيسا كنا ونجرام إنجو قل توتال أنا ما كنا كبجرو ما كنا كبجرنا في ماله ودوا كتير أي يعني نمني بربادن سه تاي جده نو أنا قلنا أني كمباني كنا سيرام بري لازم سيت كابا موتوما بيكنا بيك وان كل موا وانا مدوارا كسبوا من أمي فورجت كورا أنا ما دوا كنا كيسا كل ماله فارا متنا ما دوا كنا ما كنومي كنا أنا ربي تولد تبيك قالوا أكنا لباك أنيتي توكتوك أكنا من برانة هاجس بافتة شاني بافتة إنجيلكم سريمت هني كيسي سترى جراوجت نتين ترى كنا أرجو سدفان رب جوا كغرغالا دغرغالا ترومون إنغرغالا لكن أنتو كنا ألوان برا وارسين ركاب دون كاب مكانا بالليس توكوفا نسي كيس أجرو إنافا دمالي دلغان كم دلغالا دمالي واي بريتي دكتور من انت اوكي اسلي يا محمد انا كيف كيروتا كاسلي داب ابو لان داب استاذ لان كيسيدي سديسا كجارتي كمان جارتي كوما دي بافي تكو جتمي وچو تو نيكي جيم نجچو كومني دي كوما دي بافي دي دمي سديتي كومني دي دي دمي كومني دي با كم تولي كلا ولي ديات كجارتي فدان الله لي ها نو فدو كفلا فيروديس هاكني سيكين بكموكا هاكني ميكيو بكموكا إلا منير كي يتكتي جرنا وني أبوني تمورا أما إني أكمل مالك إثيوبيا تيجي وجين إني باس يجي تك جارتين جتتي مليون لا ما في كم دي بشن جتودا وجي خجوا كيا بقتي كيا فورونا أك جارتين جتتي جتو منير بيا كان نمني جروجا وقت أول شادي نمني وهذا خبروا وامبرا اوكي مينما بيا زنجرو كنو جارتي جتي ركاسي بوتيرا وان جارتين جتي جتجرن اصلي وان جارتين ميكا إلى كهون جتلي إيسا كإفنان جتلي إيسا وان جارتين دكتورا جت كنا ما هي فلانين ما وان جارتي كنا فلانون دكين أما بابنودي أكو أبولوماتي إذا قافنا نريده وجولن دبي كيكا دبي كوتو جنان شيء نريده نظرين جالا إذا دفو نريده مينا مما دبي توكو تدولي نوفيد أبوكا ما واسيس الرتي أما نرابني بر درية يوكا مدركي وجلون تكتين دفو نريده كنو ركو كبانشو كنو رغا nama Dubai tokkomiti kulan sifidu dan nama jajjaba nama cima nama tifilatte sanu nama filatte sontale chu nanti nak manjasar jar kenna do tille gara ke alif jar sa kenna da jere jira already kare si da kadi de mali anin tinne jar نظري فيدي وما ركون كم انت إلا جنبوسا نجافت جنبي جرنا ليه دبي كبابا جنبوسا نجافت في وان جرتو لفكاي زرزرت نيهما أنكم أكون أني كنا جبت دبت وان جرتو لفت سنيهما جدني وما أزجبت دبت لفت اللي دبت هذه كبر ميجا دبوفني لفت كافنا أتسمو جبت هاي أصل أزجب أمبوين نما سدس كيس لكن أتل دبي رابل بلو بليسو ملكي دبي رابل بلو لما كان يسي جروب بيدا في نما سدي ولينو هدا قافني لفت ولينجي بنا ما نقول شات أراء ولا جنن ما هاي مو أنا فتي مو يون أنا دي دلائل كم الربع كم واسمة هاي زليجا أيه بسادة دبادة كناي زنيكنة أكنا ما جراتا دبي توكوت عالم دبي كذيو دبادة أستاذ أحمد ورا بامبولينو كنا جرتا ورا كوفيا كنا جرتا غلطوما فولو ناقول أنا نكون قريب بشنا جولة توبتين جرا دبادة أستاذ سجلين كجرا دبادة إنجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أنا كقطي إفما غدا وليني أسجلت عيني أجيفتات ردين قدسي الرسي وانت سنقافتني تداني وانني أفيكو أرجي جتشودا
wanti kuni akka abdii ukumee jedhe itu ta'e maal ta'a? Akka abdii ukumee jedhe. Mee akkam? Aywa akkam jechuun keessan xuru. Lafa haqni jiru hawaasaaf ifeera. Namni bakka haqni jiru hin hubatiin hin jiru. Akka kotti. Haqni eessa jira? Eenyutu dhugaa qaba waan jedhu hawaasni as jala jiru hundi hubateera. Waan wal dhoskinu qabu. Garuu haqicha isa jiru sana ifa baasne akkanadha jechuuf. Ituu keessaan fakkeenyaaf keessaan waan kana haqicha sana isicha hawaasni sargaa jiru sana isicha hundi keenyallee agarre kana keessaan waan kana haasa'amee wanta murtaa'uu qabu itti murteessine. Maaliif rasiitii obboleessi keenya fide fudhataa hin jirru. Fiduu didee yoo finne. Isumanni fide kana yoo fudhataa hin jirru nuti. Wanti nuti fudhanne wanta rasiitii akkasiin fidee dhufe jedhe sana ulaagaa jedhe sana waan hin guunneef ulaagaa gaafatame waan hin guunneef wanti kun keessaa yoo xumurame malee wanni ta'uu hin danda'u. Waan kana keessaan haa xumuru. Isin akka nama ustaazaa biyya san jiru tokkotti dheengadamaan naan jettanii namni biyya kana jaarsummaa ishiin jedhu. Dubaay keessa durriyyeen jira, beekan jira, wallaalaan jira, olumaan jira, manguddoon jira. Garuu waan wallaalaan tokko tokkoof namni garaa yaba tokko tokko jiruun hundi keenya walitti rafamaa jirra jettan. Sinigalee. Kanaafi akka nama keessan harka waliin qabne namni biyya Dubaay keessa waliin dhageenye abdii jaarsummaa dubbattanii irraa dhabdanii komii kaaftan. Amma isin akka mataa keessaniitti sheeka tokko inni maqaa himnaan dhufuu didee isin galchine as jala amma kumeessoon jira, sabboonan jira, jaalli isaa kiyyaan fa'aa jiranii hedduu jiran ijoollee argaa jiran as jalatti. Isin galchaa ijoolleen Dubaay jaarsummaa fuutanii waan mucayyoon himatte kana bakka hunda silaa himataan saafittiin himatu waa itti dabalee himatuun isin haram baane hooma jiru. Dhabaani miti isin bira mucaa bira akka waa jiran kun dubbileen akeekaa jira uummanni illee ragaadha. Haqa mucayyoo kanaa fuutanii nutti hin deebitanii waasii fudhattanii yoo isarraa dhabdan kisha keessanii baaftanii hin fiddanii nu mallaqa miskiina barbaanna. Isinii ol galcha ijoollee Dubaayillee. Amiinoon jira hin galcha sabboona kiyya warra jalatti argaa jiru. Kumeessoo hin galchaa nasriin agarree isin hunda keessan isin galchee arginu irraa fuune dhabnu kiisa kennaa kadhannullee yoo dhabne kiisa kennaa kadhannullee finnee dhufna. Guutuu miti gimmaashallee to'attanii yoo nama 10,000 karatti waadaa hintan keessan fixattan. Yookaan immootu ummanni ani mucayyoo amma gargaarsisuu barbaada jechuudha. Jasti akka miidhamaan miidhan milkii ta'uu baasee mucayyoo miidhamtuu ta'uu baasee intalli intala sabaati namni dhalatte qabdi sabaadhaa qabdi intala sabaata namni 10,000 isii waliin qoodamaara nuti amma sa'a kana mallaqa isiin haga himattee gargaarsifnee isii eebbifnee nasrii abaarsifnee milkii abaarree gadhiifna jechuudha. Wallahi isin dhugaa rabbi xaaxaa lama. Shigala lam. Mena doon takka laita inni akkana habaasu dawaa takka achi habatu inshallah kofa isiitiin madaa habaasu. Muwannoo mudaa muddi kintaaroti sun akka hudduu isi cuqqaalu du'aa itti goonee gadhiifna jechuudha. Yoo har'a inni dhugaa kan hudhamanii wallahi dawaan itti gurgurtu ka kintaaroti akka qaawwu isii yoo ufitti na itti achiin cufatu abaarree gadhiifna. Shaqaalaa achi dhuftee si biraa bitatte. Kam saamtaa kamitti taarrata? Akka jaarsaa taasa kun akka baarsaatti miti. Abdiin kutachiifte barsaame akka jaarsaa taasa malee kun abaarsa fakkaata. Maal isin kakana hundi adiiftee gara tuutan mul'attii ji'a sadi daladdee 1,800 carraan kabtaata deebii deemsa. Galatoomii ani waa'ee Kataaf carraan kabtaata tii ijoollee callisaa dubbadhaa ustaala. Galatooma ani waa'ee jaarsummaa biyya kana keessa ittiin galu maaliif ittiin galtuun oneettan isinitti himaa dhaggeeffadha. Dheengadda antala asirraatii dirhaama 7,500 nyaatamte sana waan hin ofii koo godhuu qabu yaasin as jalan jira. Kana goona jedhee furmaata waan natti fakkaatu lafa kaa'ee namni hundi achitti na dhiisee sokkennaan qofaa ko bakka sanaati yaasin kan na fuudhee galillee mucaa yaasin jedhamu tokko jechuudha. Mucaa milkii bira jiru
Intalli sun namoota muraasa taanee waan godhamu goone gara biyyaatti galchine. Isa sanaafuu furmaata kaa'uu hin dandeenye nuti warri Dubaay. Isa kanaaf ani jaarsummaa keessa hin galu akka dhuunfaa kootti. Hin galu jaarsummaa keessa. Garuu jaarsummichi Aslii Abdii Hukumee akkasuma Ahmed Culullee Aslii jara kana sadanitti namana jedhee yaada. Jara kana sadanitti namana jedhee yaada milkiin Abdii Hukumee Aslii eenyu ammas maqaan isaa Ahmed Culullee. Jaroonni kun sadan waan kana keessaan xumura maaliif jennaan booddee milkiin kakuutti yoo deeme waan kana dhaqee yoo kakate ilmoo isaaf hin godhu. Maaliif sirraa waa argaa jira obboleessa kiyya dhiifama naa godhi namni sirraatii waa argaa jira milkii namni hundi iji si ilaalaa jira. Yoo ati waan kana kakatte immoo ilmoo keef hin godhu kakadhu jetti kana siif hin godhu. Isa kanaaf jaarsonni kun keessaan ituu kana sadan qofa. Aslii Abdii Hukumee Ahmed Culullee kun sadan haa ilaalani. Maaliif Muniiri garan talaadhaa jennu siifani garan talaadhaa jennu siigalee jarri kun sadan qoftituu ilaalanii. Isaan kun as keessa miti waan ta'eef nama Dubaayii keessa makiinaa siin qofti xumuraa waan kana galatoo. Ahmad barsiin Ustaaz Ahmad bakka tan Asli Kota bila haralal nama kenna bakka kalas dubbi gabaabsa dubbi wanni jira jiraate keessaan laalla waliin dubbanna akka daa'ima nama kana watti teenneetiin shanii kudhanii walitti herreennu yoo artisiitu na bira jiraatte yoo na bira jiraachuu dhabaatte waliin herreenna kota lafa gabbu'aati miidiyaa eenyullee araarsee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf maqaa nama balleessa malee akka nama balleessa malee dhugaa nama awwaala malee kanaaf kota keessaa barbaadanitti waan barbaadaniin wala maxxinaa jechuudha. Milki. Amma nuti kaayyoon kiyyaa parsanaalii kaayyoon keenya warri gasira jiru waa lama. Kaayyoon keenya waa lama. Keessan dhufuu hin wallaalle waa lama. Yoo argine haqa isii si biraa fuudhufi. Yoo dhabne si dhiifnee intalli tun nama dalagaati nama waa beeku waan isiin ittiin sochootu Oromorraa fuudhufi. Please nu cinqinii. Hayti isii si biratti hafe jira haala wasaalan. Hinjiru haala wasaalan. Akkanuma nu godhi bakka karaa gabaabaa. Si biraa qabdi yaa hin qabdu yaa akkanuma nu yoo goote malee amma keessan deemnee maarree hidhannee nama karaa isa argina amma bar kuma takka yoo ol darbanii faan amma si galee karama giiftitiin jechuudha. Giiftii 500 yoo fuudheef si galee yoo miliyoona takka fuudheef doolaara 5,000 allaqee argattee barisiin waan ittiin sochootu. Sigale doolaara 1,000 2,000 walitti qabna fakkaate kan dhugan namni 10,000 kun 1,000 yoo kenneef jechuudha 2,200 yoo kenneef sigale karama giiftitti doolaara 50 yoo qabne mucayyoon tu waan ittiin akka qaamtu waan hojiin eegaltu hin arginaaf jechuudha. An dhugaan rakkana ati oma sibira jiru qofa yoo qabaatte kenniifi yoon qabaanne hin qabduu jedhiitiin loliin yoo fete raggati biraa bayi bakka egaa obbolummaa diddee waa hunda hiriyyummaa nu diddee nu tuffattee nama 10,000 kana tuffattee jette yoo qabaatte nu amani yoo hin qabaanne hin qabdu jedhi bakka maal gootaa nu cinqita. dhumne nullaahi Dhumne bara. Yoo karaa lafaatiin immoo kunoo sheeytichi ani hin fudhu jedhe nama biraa nama Dubaay hin jiru naa eeri ol galcha. Waasiin amma ati asii waasiin gabbuu qabda. Yoo asirraa gabbuun immoo maallaqa nuti warri jaarsummaa ta'e kafaluu qabna yoo isiin si biraan qaban. Namoota gurguddaa siifi darakkin jiru nama Dubaay keessa jiru barbaadu gastii ta'uu danda'a barbaadu keessa lafuu danda'a namoota gurguddaa siifida tokko ragaa obboleessa siifida lammaffaa Sheekh Abdurrashiid siifida sadaffaa Jibril Muhammad Fadillee kanneen yoo qalan maatii keessa gachuun barbaadu. Maatii ofii gachuun barbaadu Sheekh Abdurrashiid fidi. Nasrii fa'aa maali?
Kun faayee mucattiin kun gara islaamummaa mucattiin kun gara islaamummaa reebuufti maatiidhaa wajjin hin jirtu. Maatiidhaa wajjin tokko taatee hin jirtu badhaa fi uummanni musliimaa. Yaa maaliif maa? Milki akkana godhi. Mucattiin deeni ila dhagaya. Namni gaafachuu danda'u maatii isiitiif firasii qofa jechuudha. Akka seeraatti illee. Akka buleessi islaamummaadhaan gadda fudhatte asli mucattiin kun islaamummaadhaan gadda fudhatte maatiidhaa wajjin hin jirtu maatiin jibbanii jiranii illolu jarriiru sababati waaqayyoo kaaddeef kana taate jedhaa jiru. Maatii malee jiraatu hin jiru. Okay, tara takka milki carraan ke. Abo waan gabaaba abo asli waan tokko haa ta'u. Haradimmat. Carraan. Okay. Awi maal jettan? Ila Oromoo hundan dubbatti duddan dhungatan jedha Oromoon gaafa hundan dubbadhuun. Kaleessa gaafa inni obboleessa kiyya dhaqu qaraasitu barbaadee saree jala fiigee bada saree naan jedhee na arrabseeraan. Ani obboleessa illee hin qabu. Odoo qabaadhe rakkina kiyya keessaa dhufee na baasaan. Sababa milkii kun hundi narra ga'een. Angara amantii Islaamaa itti dhufeera warraanis hagaas hundi harkaa waliin qabu. Yoo naafittan Oromoo dubbitti lafanna jalaa hin kennina. Yoo na gargaaruu barbaadani dandeettii qabdi mucattiin tun nu gargaaruu dandeettii saba kana tajaajiluu dandeettii beekumsa qabdu yoo jettani ofii keessanii yoo dolchee na darbitan na darba yookaan na eebbisa malee dubbitti lafanna jalaallee hin kennina asumarra na xumura. Amma Hawi kuno milki gaafataa turre. Deengaddaati risiitii illee hin barbaadu na haa kakkatu jettee risiitiin kompiitara keessa hin jiru jedhee kakuun mootu gaaf kan illee hin didee ammallee lafarratti isin ilaalla jenna. Gatiin ati himaa jirtuu fi wanni inni himu garagarii dubbiin keessan samaa bahaa fi dhiyaanu harkaa ta'e mee bal'isiitumaan dubbii keessa kan akkamii isiniif hin abboon isin jidduutti rakkanne isaan ufuraan jiru. Si nu furaan jirtu nu jidduu kanatti namni kuma kudha tokko kun Oromoo isin jidduutti rakkate mee ati xaxaa kana akkamitti keessaa baata akkamitti keessaa si baafna Oromootti badhu yaada kee bal'isiituma akkam goone. Dr. Asli khaisiitis dhiisi khaisaatis dhiisi kajaatti kuma dhibba jatteemi. Maal gaafadhe dubbadhu. Oromooti jechi kiyyaa fi haadha manaa waan dhugaa wayii keessa jirtuuf yeroo hunda wal qaqqabataa deemaaraan argaa jirtan. Kuma dhibba tokko waan dhaartu dhagaa jirtan. Akka isin amantanii fi dhugaa qabdi moo dhugaa hin qabdu mucattiin tun kana hunda hin kijibdi moo hin kijibdu hawaasa irra risiitiin naaf haa dhufu. Komentii mana warri komentii uummata xiqqina. Risiitii na hafidu jedhe risiitii hin kaayama seeraan kennee turreerra saaxinii addaa qaba mana isaa keessa risiitiin nu hojjannee lafa kenneeru sanillee na didee argitanii dubbiin tuni an waan haala milkii seeraan bareechee beeku waan keessa isaa seeraan beeku namni alarra yoo nama arge alatti nama mana keessa waan biraa waan keessa isaa beekuuf waan isin ammarra argaatan beekuufi asumarraan naa xumuraa isiniin jedhe. Hin dadhabame an eega dadhabame duraa obseta sana harkaa baate eega na harkaa baateetiin jette isinillee dadhabdanii ka isinii amanne ammoo anaaf amanaa hin jiru dubbiin tiyya lafarrallee akkana jalaa hin bunne asumarra yoo fixxan waan naan jetta adhuma naan jettanii nagaa kiyyaan qurxii kiyya beekeeti sammuu kiyya deebeeti hojii mataa kiyyaa hojjetadha kunooti asuma waan naan jettan naan jedha an dubbii tiyya lafanna jalaan butina wama jedhu wallaaleera an tiyya rabbi na haa dubbatu. Hawwiti ya takatti wa siga fadwa na lafiya. Kuno milki yo gafanne jennu milki ni wanamma hirrega jedhamu kana hagana nabira qabdi jedhe sinitti mudafi as gubbatin dubbadhu hirregni ku wal tataada amma masaati amma gannabusa kaati hirreyne kaane ol deebina jedheetiin dubbata lakki akki inni lafa gabbuune hirreyne ol deebinu jedhu kuni si amansiisuu dhabe moo si liqinfamuu dhabe moo mee akkamitti ilaalta ati kana lakki sanii miti asuma gubbatti waan jettan jedha murtiin akkennaa na biraa bu'aa jettan. Lakki ka guyyaa lama kennineef iyyuu hin taane ka lafa irra harkisan sun hin ta'u kennameeraaf sa'aatiin.
ittiin fayyadamne yeroo ati akka Dubaayitti namni Dubaay keessa ebaluun kuni Dubaay keessa dhufee bakka haabuu inni abbaa barbaade bakka haabuufatu atillee Dubaay keessa namni wayii dhufee tingastii kana keessa dhufee haa hirmaatu dhugaatiin jidduu kana keessatti haa jarrillee ilaaltu jettee namni ati eerattu hin jira Dubaay keessa. Odoo eeradhe kunoo Ustaas Ahmadii eeradha. Isaan iyyuu dubbii lafarra hin barbaadani annama tokkollee hin qabu achi keessa. Ujoolleen amma jala kiyyaan fa'aa jiranii kumeestan jira Hasan mucaan ataataa tokko jira kan mana uffataa qabu Oromiyaa faashin show jira Sabboonan jira ujoolleen as jira iyyuu baay'ee jiranii jara kanneen keessallee namni ati amantu jiru. Annama tokkollee nama amantu. Amma guyyaa gammachuutti dhiyaadheen beeku Dubaayin keessa yoo guyyaa gaddaa ta'e malee yoo guyyaa dhibee isaanii ijaan wal arge malee annamatti dhiyaadhee garaa sitti himadhee kiyyaan bar jaala milkiiti abboo akkamitti jaalli jaalala akkamitti wayyu akkamitti nama asli takkatti ammallee waan naafte jira hawwiiti yaa asli nu kaamsina boo rabbii kumee irra deddeebiin tartiiban gaafatan maaliif nu kaamsitan takka dubbanne abbaayee obsi tartiib amma risiitii dubbiitti irra jirru Munir mangisti bar tuusi haadhe ukeessa baafatti irra jirru miiran baanu tartiibu manaasuna isa takkatti mara arrabaa qabu sila kanama kuma kudha tokko kanarratti milkii raggaxee namni na jajee gootan ta'uu bar sila nama meeqa suura na godhata no sanii miti anartiin jedhe obsi Munir wanni takkatti ammallee deebi'an si gaafachuu barbaadu dhuga gurbaa kana yeroo walitti dalagattanii horii guddaa walitti oomishattanii horii nama himamaa jiru kun horii salphaa miti dhuga horii guddaa mee ama milkiin horii ati himattu kana irra jireessa horii kanaa fixee wanni inni kan keetii miti tama ufiituu qabuuyyuu paarsantii muraasa yoo taate anin qabu ambatiyya hin dhabe harkaana dhumatte qabeenyi isiillee harkaana dhumatte tiyyallee harkanna gabaabbatte antananna rakkisee tananna hidhee tanaaf akkanatti gamaa gamana dhayataa jira tana jedhee osoo inni waan tana lafa kaa'e akkam jette ati naa ajjeesaa jettamoo waan irraa dachaatu qabda sila dunyaan tu hin dhuftillee beektanii wanta hunda ka caalu haala osoo inni haalaan keessan na waliin ture akkana gabbee ummata kana afuttillee salphinni kun hundin dhufu isinii galee odoo hin qabu itti balleesseera dhugaa qabdi dhiifa manaa haa gootu yoo qabaadhen kennaa yoo dhabe itti dhiisaanaaf haa dhiiftu anuu ilma Oromooti hin guddadha yoo naan jedhe bakka rakkadhe isinii na bira dhaabadha jedhe an hin dhiisaaf yoo inni ammoo tulakki wama na biraan qabdu karra akkuma amma bokkisu kana yoo bokkise an ammoo tu waan jette isinuma afo jedhee isinumman naa jettanii rabbii kiyyarra dhiifadhee guyyaa amaanaa sani dhiifadhee biraa deemu dinyaa caalu haali. Faabiyye mee Munir kenna maal jechuu barbaadda? Amma nama kuma kudha tokko kana keessa namni kumni lamaa bombolino. Meeqa carraanaa kan naqe guddoon carraanaa kan niti. Bombolino ori bombolino kan nura deeta. Kiyya dubbadhu. Dubbadhu. Doktor wanti naaf kan name carraa manguddoonaa kan niti. Bokkisuu fi miti. Laal ka isaatis lafa haa keenyu. Ka isiitis lafa haa keenyu. Kajarti haka bannu jenne michoon tu nama mallaqa miti kamar baanne miti amma akkan sobne jaartiin kuma dhibba jetti isinis kuma 28 jetti kanuma akka beekamu feeti michoon akkan sobne barbaaddi malee mallaqa miti amma kuma dhibba 28 fi kumni dhibbi garaagarummaa dira saniin qabu waa'ee wacii ani seenuun barbaadu silaatu bi mannaaquu barbaade waan meeshaan itti bitamu isiin ni beekti waan xiqqaadha. Asirratti naasoyu rabbi itti haa tolu kuma rakkoon qabu san sila alba'uu barbaanne banattis bannees alba'uu ni dandeenya itti dhiisa garuu mucayyoon tuni kijiba irra hin keenye jaartii isaatiitu afaan isiitiin ragaa bahe kuma 100 hojjennee jaanii kanuma barbaadde mucayyoon asirratti hanqanaan qaba hanqanaan kannaaf jeenuuf haa dabarsu
Lakki hanqina qabdu yoo je nuuf haa kakatu. Xumurree kara gargaarsaa deema. Sheek Ahmad waan dadhabe namni biraa fixuu hin danda'u. Dubaay ta'e bakkuma feete je jaarsummaa fudhanii takkaa xumuranii hin beekan. An nama 50 ol Dubaayumaa fi Suudii fi kanarraa jaarsummaa fudhatanii Dubaayumaa fi Kuweetumaa fi Suudii kana nama 50 ol. Jaarsummaa kanneen jaarsummaa achimaan dhabaman jechuudha. Borumaal jaan nu didee jaanii as deebi'an. Isaafis rabbitti haa tolu nuuf haa kakatu. Dhidhiisnaa fi micoonni gargaara. Hanqasun olii wanta isin dabsina. Ni agartan ijaan. Hanqasumas micoon tuni jaartii ragaa baateef 100,000 akka ta'e xumuramee jira. Olii gadi hin qabina. Didaa micoonni gargaara isa rabbitti haa dhiisnaan. Yoo isaaf tole haa fudhatu. Yoo isaaf tole haa fudhatu rakkoo. Isinis boru kaateeti ji'a 2 ji'a 3 keessa guddatti. Arra rakkoo keessa jirti. Waa hedduu barbaaddi, waraqaa barbaaddi, waa hedduu barbaaddi. San waan dhufaati. Ani micoota nan beeku. Akka gosaatti illee isinitti kenne ani dubbii tana keessaa beekama guutan. Isinummaan waan murteessa. Akka gandaatti illee nuti akka Oromummaatti malee sila akka gandaa isiniitu walitti ganda. Akka rabbiitiin cinaa dhaabbachaa jira micoota. Akka Oromummaatiin. Isiniitu sila irra dubbachuu qabdan. Achi gortanii as naarrabsuu qabdan. Asoo jira wanta agartanii. Kanaaf isinitti kenne kakachiisa ni dhiisnaaf. Kun ana ji'ana bakkisii abbaadhaami haa kakatu. Asli waan yaadachuu barbaada. Qoya. Keessummaa murufee jira. Kiyya. Sambootaan gargaarsa dolaara 50 olii baasnee dabarsinaaf. Bakka dolaara 50 ni gargaara. Dhume ol karaa gargaarsaa deemu. Haa kakatu bakka. Wayyaa asli. Habibi. Kamu bira gahin. Carraan Wanna kana dheeraa kan dhufu tokko jiru. Kuni maallaqa. Isaaba keessatti itti ta'uu danda'a, natti ta'uu danda'a. Nama kennadhaa lafarra gabbuu jedhemi, diddaniimi isin kabajjeestaa'emi wannan godhu tokko hin jiru. Har kennadhee abbaa barbaadan kaadhaas hin jedhe akkamiin namni dhabamee nama bari Dubaayin keessa isin nama kennachuu danda'a. Yakka hundaa isin irrattu jechuudha. Rakkinni qabda warra asirratti jettanii dubbattan. Hundi keessan akkamiin namni dhabama. Abboo Ibnaan maaloo taphannaati. Ta'u Ibnaan. Ta'u mangistii, ta'u doktorri kokkolfu tura. Simmeetinii dirree waraanaa jiru. Doktorri yoo suutan nama qaqqabee masaajii nama godhee dawaa namaa kenne tola habibi. Lolaanii miti. Bosona seenaan jirtu atiin kun. Kiyyaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Fayyaa. Jirtu. Abboo jaalticha kee dadhabne jaalli wayyuu. Kunoo dheengadda mucayyoon tun nutti himatte risiitii isinii fida jedhee nuu fidi jenneen nama 8,000 amaanaa itti kennanne atuyyuu milkataa misaa nyaataa turte ati sabboonan arra inni risiitii san ilaaba godhee nuu fida jenne nama 8,000 amaanaa itti kennanne 12,000 ililchinee baanee hirra baanee eeyinee bakkaa dhabne maal jettaati akka jaalatitti. Akka jiraataa Dubaay tokkotti. Ila asli beektaa asirratti akka jiraataa Dubaayitti illee ta'ee Dubaay guutuu bakka bu'ee illee dubbachuu hin danda'u garuu akka jaalaatitti jaalakiyya dhugaadha. Bakka isaan dogongoranitti jaaloo bakki kun dogongora wanta kana sirreessa jechuun illee ni danda'a. Egalee akka carraa taanee fakkeenyaaf reef sagantaa proogiraamitti qawweetirra wal agarree turre gara nama baay'eetiin. Sagantaa akkanaatti jira isaan nuun jennaan. Nama dubbiin qabu eenyuun si dabaluu ka ifnaan dhaga'u si wajjin kabraa ka inni saalfatu. Aljala. Reef illee wal agarree waa'ee kanarratti illee dubbannee turre. Akka amma immoo mucattiin jirti. Sabboona qopheessaa keessaa eenyuun si dabalu dubbiin ta'eeti kophaa akka hin taane. Okay, kama sitti tole lachuu anaa qixxeema kama barbaadde galchi. Shimallis. Ililli darbi Shimallis Abdiisa. Kubeeso. Bada saree koot. Singilii lafti badde.
Aye tefu fi dufani oboshi malle tabdita. Dubbin kun jabata urabar motummaa naannoo Oromiyaatti dhufe kun irratti hirmaate. Kana irratti beektaa amma asli akka amma mucattiin jettu kanallee biyya Dubaay kana keessallee namatti himadhu jaarsummaallee namatti kennadhu qahettu akka maaksi Oromoo jedhe sanii aayyaallee dhugaa abbaallee dhugaa irratti dhugeessani sii galee haga fedhillee taatu dhugaan kun yookaan namoota tokko bira jira yookaan jidduma lamaan isaanii wal dhiibaa jiran sii galee. Har'a garuu asirratti inni nama tokko irratti murteessu yookiin hawwii irratti yookaan milki irratti osoo hin taane jaal milkiinuu jedhanii turan biyya kana keessa nu caala hayyuu baay'eetu jira sii galee Sheekh Abdurrashiid jiranii namoota baay'een jiran kan akka Yaasin fa'aa jira sii galee. Isaan hin seenani nuti dubbii kana isaan inni geennaati guyyaa takka lama nuti kennaati as gubbaa kanarratti osoo hin taane karaa keessaatiin guyyaa lama yookaan takka lama keessatti xumurree isinitti himne Sheekh Ahmadillee asuma jirani jedha hangama kiyyaan. Karaa keessaatiin xumurree isinit deebinaa dubbii kana akka nama jaalaa tokkootti. Akka nama tokkootti yoo isaan illee kabadii qabaatan sii galee amma asirratti illee yoo ol baasanii himatuu sodaatan yoo himatuu didanii karaa keessaatiin gaafannee nuti isinitti himna. Kubeetu ati yoo baay'ee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ummata bambolina warqenna ummanni kun oduma jaaratu ayye ayye galatooma anillee waanuma kiyyaan jedharratti fi yaada nama tokko asirratti yeroo kennan xiqqoo isii namatti dhaga'ama. Innis maa inni jennaan Dubaay jechuun biyya guddaadha akkasuma Oromoolleen nama guddaa keessa jira. Akka amma nu asirra nu laltanii nu birrii namaa nyaachuu dandeenya. Namni akka kiyyaati fi namni akka kiyyaa kun waa balleessuu danda'an. Akkasuma hayyuu sheeka ulamaa'ii gurguddaa biyya kana keessa jira. Maqaa kennaan maqaan namoota akkasii yeroo ka'u xiqqoo ishee nutti dhaga'ama. Asirratti ammallee maqaa biyya kanaa dhooyitanii Dubaayin keessa jaarsi hin jiru